السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu hordoftoonni YouTube chaanala kootii bakka jiraattan obboleewwan kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi fi raamanni rabbii isinirra haa jiraatu. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni amantaa biraas akkam jirtu? Fayyaa keessanii dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee nama gammachiisas baay'ee nama gaddisiisas yaani diqqeennaa mucayyoo kana bira uummanni jiran uummata xiqqaadha garuu haadha firoo bira namni jiru Oromoo baay'eetu ture. Homaa waan hambifattanii hin qabdanii warroonni isii bira dhaabbattanii sappoortii gootan galatooma. Intalli kun intala jabeeffamuu qabdu. Martinuu afaanumaan qofaan arsii arsii jedhanii wal faarsuullee osoo hin taane gochatti hiikuun dubartiin takka gaafa bultii isii irratti sanuu abbaa ilmootiin waan akkasanii qeeqa agasanii irratti adeemsifamu baay'ee qalbiin nama caba. Haa ta'u garuu galatooma warri waan kanarra hirmaattanii akka isiin hadhaa kophumaan ittiin dhaga'amne gootanii waan hin ajaa'ibsiifadhe tokkotu jira. Innis maal yoonaan jettani kan obboleetti masaanuu isii Mubaarak Musammaa ana arganiifis godhu galatoom jechuu malee wanti jedhamu tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi miira wayiitu fuula isii irra dubbata yookaan giiftii san kennu. Haa ta'u na argaafis godhan isiidhaafis yaadanii godhan homaa miti. Kunis bakka hir'ates hin guutuufillee hin hir'atullee bakka fuutanitti isin yaa deebisu rabbiin warroonni isii sappoortii gootanii bakka kanatti akka isiin kophummaan ittiin dhaga'amne akka miira yookaan namni adaana duuba jira waan jettu akka itti dhaga'amu miira sanitti hortanii. Marti keessanuu galatoomaa Oromoo tiyyaa guyyaa xiiqiidha. Guyyaan heexoo heexooma jedhanii miire. Isiniif hin hafne ta'etu Sumaaltittiin garuu waa ajaa'iba hojjette. Namoota giiftii jajjabi qabu sassaabachuudhaaf yeroo irraa gumdee giiftorri haadha yeroo akka isaan abdii kutaniiti kan hin jiru jedhanii deeman goote akira irratti simati moote. Geema jechuun mo'achuu fi mo'atamulleen asuu jirti mire. Kanaafuu warri sappoortii gootanii bira dhaabattanii galatoomaa Oromoo galatoomaa jechuu malee waan jennu hin qabnu. Tiktookni kiyyaana giiftii naan kennu silaa akka guyyaa isiitii fi guyyaan tuni xiiqiintu silaa marma kenna keessa turti. Ani ofiifuu waan goone immoo uummata komachuu hin danda'u. Warraas dhufanii sappoortii godhanii isii jajjabeessanii aizosh si jirra si duuba jirra qalbiin kan kee hin cabu jedhanii isii jajjabeessanii hin galatoomaa. Waan taabtaabee harkirra na hafne giiftii immoo tiktookiin kiyya na kennuu hin danda'u homaa gochuu hin dandeenye. Kanaafuu tapha ajaa'ibaa ture. Kunuunka namni adaba godhu namni akhlaaqa bareeda qabu dhugaa intala kana keessatti waa hedduu of laaluu qabna. Warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti ol baatanii halaa baddanii akka nama tokkootitti maashaallah tabaarakallaa odoo irraa jenne waan taruu hin dandeenye tokko jiraate obsa isii adaba isii. Intalli arsii akkamitti ibsamti yoonaan jettani yoo isii ibsuu kan danda'u taate haadha firooti. Dhugaa dubbachuuf adabni intala haati mana keessatti waa kana dubbachuuf illee yaani beekaan jira mire guddisni osoo nama tolee akkana tolani yoo guddisni nama tole jechuudha. Dhugaa maashaallah tabaarakallah maashaallah tabaarakallah nama wantiin
fakkeessanii keessa ofiitii hin baasne tokko nama harkaa ba'a beektanii. Sooshaal miidiyaa kanarratti kun kan argaa jirru kama nama nagaa fakkaatu kan waa mataan harkaa ba'e baay'eetu jira. Dhagaan irratti tuulamus haalli isiin yookaan sooshaal miidiyaa kanatti maqaan intala tanaa waa hedduun ka afaamaa yaani nama yookaan namarratti fuudhuun dhiirti duruma jirti. Garuu namarratti bultii namaa keessa seente sun dhuftee haala akkasii yookaan qeeqa haga isiin intala kana qeeqaa turte ni beektanii. Baay'ee qorqalbii isii cabsuudhaaf wanti isiin hin goone hin jiru. Isaa miti silaa osoo namaallee osoo dha'uu baatanii nama tirtiran waan jedhamu wayiitu jira. Oromoo keessattuu ijoolleen teenya ta dhiiraa ta fuutani ta ijoollee yaani dhiisa rakkoon qabu. Bultii yoo namaan taane rakkoon qabu nama tokko gadhiisanii tokko filatanii illee nama fuudhan. Garuu nama arrabsisiisina. Yoo nama kabachiisuu dadhabdan nama hin arrabsisiisina. Sun jireenya keessan kan lufe jireenyi sun kan lufe miiratu lufe malee namoonni lufuu hin qabaatu. Asumaanuu yoo reedii yaadam sagalee xiyyatana eessa dhageettaa miti yoo dhageette garuu miiratu lufa malee haalli hin lufu. Haalli ijoollummaa jireenya yookaan gaddaaf gammachuu waliin dabarsanii kanarra darbee immoo ilmaan jidduu namaatti argamu waan jabiidha. Fuutii nama yookaan isiirra fuudhinsi hin baamne dubartii tamiirrattuu fuudhanii ta'etu garuu haala kamiin keessattuu yoo nama kabachiisuu dadhabdan nama hin arrabsisiisina. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata garuu alaa kulli haalii obboleettii teenya qaalii bagaa milkoofte geema yoo jedhanii tokko moo'achuuf takka moo'atamuudhaaf kan bakka kanatti yookaan geemni yoo jedhamu aslan wanniin kun waan akka waan lamaan kana of biraa hambifatu of amansiisaniituma itti seenanii. Kanaafuu bareedduu tiyyaa haddallee nama kam caaltaa nama kamii olittu wanniin si adda godhu dubartii kamiin adda dhugaa dubbachuuf jaarraa keenya kana keessa hin jiru. Nama tokko caammaa nama sanii keessa yoo dhaabataniin ala miirri namni sun keessa jiru namaaf hin galu. Anama sa'aa tokkoof osoo bakka haadha firoo kana buusee uf dhaabe an silaa waan akkam godha ture. Silaa arrabni kiyya yookaan maashaallah tabaarakallaa akkuma isii kana adabatee taa'amoo akkuma yookaan namni miira keessa seenee abbaan warraa sanuu miira keessa seeneeti dubbii gadi baasamu waan jiruuf hin jirre kana haasa'amu yookaan namtitti ganama galgala asirratti afaan ishee banaa ooltu san arrabsamu maal akka godhu hin dhiba beektanii. Murteessuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu bareedduu tiyyaa ammallee nam kamuu caaltaa amal qabeettii adaba beektu intala arsii siin ibsamti dhugaa. Jaarraa keenya keessatti namni akka kanaa hin jira jedhamee yaadamu garuu akka namni jirus nu agarsiistee jirta haadha firoo bareedduu koo rabbiin umurii si haa dheeressu ilma kan kee irra jireenyi gufuu yaani yeroo tokko nama dhoofti. Yeroo lammataa immoo irraa waa baratani. Jireenyi mana barumsaatti waa nama barsiisee tara. Hammeenya qabaatee dhufellee waa nama barsiisee tara. Kan waan gaarii qabates waan gaarii sanuu irraa baratta. Kan hammeenyaa san immoo daraan irra jabaatta. Bultii tantee ta'u fafoo rabbiin yookaan bakka fedhe nama dhaabuu saniin isii irra jabaatani. Isii irratti uf argani. Kanaafuu sitti haa toluu obboleettii tiyya qaalii Zeenuu koo umma firoo congratulation Oromoo galatoomaa warri isii sappoorti gootanii homaa miti. Kun mo'achuun mo'atamuun amala geemaati. Kanaafuu atuu itti beektee jirta.
sitti haa toluu siin jedhaa. Ammallee Rabbiin ilmoo tante siif haa guddisuu, hiree bareedduu Rabbiin siif haa kennu. Akkana isiniin jenna Oromoo kiyyaa, warri hordoftan iyyuu warri hin hordofne immoo taphni haadha firootii fi sumaaltittii jidduutti adeeme. Sumaaltittii mo'attee haati firoo qabxii muraasaaf mo'atamte. Kanaafuu homaa gochuun hin danda'amu. Kun geema waan ta'eef abshir bareedduu koo siin jenna. Zeenuu koo jabaadhu. Haadha jagna. Kanaafuu Oromoo kiyyaa jajjabaadhaa. Mana kanaafis warreen haarawaa taatan mana kana subscribe tolchaa. Waan dandeenyeen waan qabannee isinii dhufnu. Ani YouTube irraa badeen ture. Inshallah abdiin qaba akka deebi'ee waan gaarii hojjedhu. Amma garuu haalli mijatu baay'ee ulfaata ture. Haala mijanne keessatti akkas tartiibnee dhufne guyyaa isii waan ta'eef mala neetwoorkiin kiyyaa hojjetiin beeku ji'a 4-5 akkas tureen jira. Akkasiin isiniin jedha. Agaa viidiyoo biraatiif walitti deebinuu nagaan naa tura. Jajjabaadhaa. Oromootii isin jaalladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkuma jirtanitti Rabbiin nagaa keessa isin haa jiraatu.